Baadiyyaa magaalaa galma mootummaa Chaad Injaaminaan alatti argamu keessatti qonnaan bultoonniif horsiisee bulaan jiraatan waggoota dhiyoodhaa asitti jijjiirama qilleensaa mul'ate hubachuu isaanii dubbatu. Rooba xiqqaa fi ho'a guddaa keessatti qonnaa gaggeessuun daran rakkisaa ta'aa dhufeera. Tokkummaa mootummootaa akka jedhutti lafti qonnaa fi dheedichi hanqataa dhufeera. Haalli kun immoo gareelee gidduutti walitti bu'iinsa hammeessaa jira. Qonnaan bultoonni akka Abdullaaziz Mahmad midhaan isaa loon irraa eeguudhaaf jecha dallaa lafarraa meetira 2 ol ka'u ijaaruun barbaachisaa ta'eera jedha. Ama problema lema sarak mai amruk fi grade shirka komam batan shinu batan. Hattootaa fi bineensonni midhaan mancaasan qonnaa akka hin seenne gochuuf dallaa ijaarre. Yeroo hedduu rakkoon guddaan loon olii gadi deemaa oolanidha. Kanneen loon kan tiksan albee fi meeshaa waraanaa hidhatanii deemu. Ogeeyyiin akka jedhanitti waldhabdeen horsiisee bulaa fi qonnaan bultoota gidduu jiru jijjiirama qilleensaatiin hammaate. Waggoota dhiyoodhaa asitti nageenya dhabuu kutaa Saahil keessatti mul'ate hedduu waliinis hidhata qaba. Ta'us garuu baay'een gama lachuurraa dhiibbaa jijjiiramni qilleensaa jireenya isaanii irratti geessisaa jiru waan hubatan hin fakkaatu. Kanaaf furmaata argachuuf gara Waaqayyoo ilaalaa jiru. Hoogganaan hawaasa horsiisee bulaa kan ta'an Haaruun Bachaaraa akka jedhanitti وكذا شغل غير هنا الله شغل علمي خريف يجي بحر يجي ده دنينا ما نعرف ده شغل أنا الله يجي بس هسه ده Haalli qilleensaa iddoo kana jirutti maaltu rakkoo akka fide sirriitti hin beeku. Roobni nu barbaachisa. Mirkanaadha. Eeyyee guyyaa guyyaan Waaqayyoon kadhanna. Bishaan akka nuu kennu isa kadhanna. Kana qofaa gochuu dandeenya. Waggoota dhiyoodhaa asitti golli nageegumsaa kan tokkummaa mootummootaa haala tasgabbii jajjabeessuu keessatti rakkoo jijjiirama qilleensaa akkamitti furuun akka danda'amu irratti mari'achuu eegaleera. Dhaabbata gorsa kennu kan magaalaa Berliin Adelphi keessatti argamuuf itti gaafatamtuu sagantaa dippiloomaasii jijjiirama qilleensaa fi nageenyaa akka ta'an Janaanii Vivekaanda manni marichaa haga ammaatti murtee rakkoo kana akkamitti akka ilaalu ibsu akka hin fudhanne akeekan. Dhiyeenya kana mootummaan Maalii ergama nagaa eegsisuu tokkummaa mootummootaaf achi warra jiru akka bahan gaafate. Kunis ega hookkara hanqisuu dadhabanii booda yoo ta'u hookkarri kun hangi tokko ho'a qilleensaa addunyaa mudateerraa kan ka'ee jedhamee amanama. I think Mali is unfortunately an excellent example of how peacekeeping and stabilization forces. Maaliin kan nama dhibu akkamitti humnoonni nagaa eeguuf tasgabbii argamsiisuuf kaayyoo qaban akka hin milkoofneef fakkeenya gaarii natti fakkaata. Kunis sababa jijjiiramni qilleensaa waldhibdee kanarratti dhiibbaa geessiserraan kan ka'e hundee waldhibdee sanaa hubachuun jijjiiramni qilleensaa akka salphaatti ilaalamaa ture duruu jireenya dhiphina keessaa akka jiraatan gochuusaa agarsiisa. Dhabamuun nageenyaa fi waldhabdeen qabeenyaa kan akka bishaaniif lafa dheedichaa irratti sababaa jijjiirama qilleensaatiin rakkoon uumamu hammaachuu akkan oolle ogeeyyiin ni dubbatu. Dhaabbata Stockholm keessa maadheffate kan International Peace Research Institute jedhamurraa Florian Kampe akka jedhanitti. We have a very clear picture that a lot of security-related dynamics like riots, communal violence. Nageenya wajjin waan wal qabatu baay'een kan akka hookkaraa walitti bu'iinsaa hawaasaalee gidduu dhiibbaa jijjiirama qilleensaa wajjin hidhata kan qaban ta'uu isaa yaada baay'ee ifa ta'e qabna. Isaanis qaama seenaa kanaati. Itti dabaluudhaanis kun rakkoo har'aati garuu rakkoo cimaa ta'uuf deemaa jedhaniiru.